ماري في أمر الإسبريس علي أنا اللين سرات قبل الدين جرا كلا تومي akka leencatti hojjedhee akka leenca baadhee akka leencatti hojjedhee arraan tana singee biyya namarraa fuudhee biyya kana galchee garuu ammoo arra isin isin nagamte. Egereni faha tanfago dufaha addin gutamee hiree baay'eetu si as gulufa addin gutamee hiree baay'eetu si as gulufa Allahu Rahmani Rahman Rabbi kheeti Allahu Rahmani Rahman Rabbi kheeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa isin fayyadaa jirtanii isin jecha dhufnee walitti deebinee jirra. Har'a maal qabatee hordoftoota Kiristiyaanoo lamu guyyaa dheengaddaa boorunaan jettee Yaasimiin guyyaa sanni dabarsite har'a immoo guyyaa sanarraa meegaa guyyaa sanni dabarsite guyyaa lammadaa kalaa sanaatu nama gaafata jedhee namoota sheekaa irratti illee bilbilee gaafadhee fi ture viidiyoo kana galatooma isheen xiyyaleen maaliif nama sheeka sanillee maqaa dha'uun barbaadu garuu ammoo dhaqee keessan gaafadhee ture akka ta'u yoo jaartiin takka dubartiin akkasii jibbitee maarii kiyyan kulli yoo godhee of jette akka agartee ni kaan isiisu sirraa xaqabbalu ati hayyee sirraa xaqabbaladhe jennaamu dhumatee jira kanaan jedhe addanaa baasee garuu nama san abaluu jechuun barbaadu galatoomii jechuu barbaada. Duraanillee waa xiqqooniin beekaa basiisuma sanuu nama sana amansiisuudhaaf Yaasimiin amansiisuudhaaf hedduu wanta goota san godhe. Meegaa ammallee irratti bilbilee Yaasimiin jechuudha irratti hin dawwala. Irra dawwaleetiin gaa akkana kunoo agarree jirra akkam jette jedhaani guyyaan guyyaa beekaa Yaasimiin guyyaa har'a dhumaati jechuu guyyaa yoo gartee ilmoo waliin nufiddee ilmoo waliin nuti malee guyyaa dhumaati jechuu barbaada. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaa isin jenna. Kanaafuu eeyyen xiqqoo aduun nabbee ture mee waliin bilbilaatii nu faana turaa isin jenna. Aduun isaa bara boo'u jirti. Innis ni baate aduu kuma lee jira gaa'e. Laayitii kaameraa ifarraa kan buuseeti golle xiqqoo bas bareedaa ture abba bareedaadha garuu booda yoo aduu baate biyya adda addaa jidduun kaakee dubbiin dubbee jaltura dubbiin kaanillee banuu dandeenyu yoo addaates gaa nuti barbaannu waa'ee viidiyoo osoo hin taane wanti kun akka ragaadhaaf naa ta'uudhaaf nu faana tura. Nanti jirti. Irrattiin deebise gaa'ee har'a guyyaan guyyaa dhumaati namoonni waggaa dheeraa waggoota hanganaaf isaan wal fuunee fi nafaatoo irraa kiyya wal fuunee bultii ijaarree waliin nu daawwachaa jirtanillee har'aan tana hawaasa kiyya gurguddaa Oromoo kan na waliin jiraachaa ture kan ganallee na waliin jiraatu waliin jiraannu hundi keessanu yoo angartee gara kiyyaan dhiibaa aara natti qabaatan dhiifama isin gaafachaa har'a gaa guyyaa akkuma gammachuu keessan agartan sanitti guyyaa waldhabni keenyas fuula keessan dura dhumatu ta'a. Kanaafuu gaamee wallaahi hedduu takka namni tokko ilma dhiiraa taateetis gaafa haadha warraa keetiin adda bahuudhaaf murteessitu miira ilmi namaa keessa seenu isin agarsiisuu fi namni akka takka akkam akka ta'u wallaahi akka hin taane keessaan jijjiira. Nyaadhee guutuun jiru akka kana maaliif isin hima beektani? Tokko waan biraa osoo hin taane ani nama isiidha waa wal barsiise waa hedduu jechuudha. Rakkoo fi bal'oo meeqa keessa waliin dabre har'a akkuma laaftutti garuu adda baana jennaan jechuunis hedduu takka natti ulfaate mudhillee na dhukkubse jechuudha. Ilmootiyyallee narraa yoo taa'ame jechuudha isiitti gaafatama gaa rabbiin isin gaafatama malee naa miti isiin na hiikuu deema waan ta'eef fakkeenyaaf na hiikuu osoo hin taane isiituutu akka na hiikuu barbaade waan ta'eef kanaafuu mee mallee
jaalalaa fi kabajaan nu faana tura maal keessa akka seennu akkanatti yaadanii beekaa hin jijjiirina keetillee hin beekaa nama kan jarjaraa jiru si bira waan ta'eef kanaaf fedhii isii guutuuf deemaa jira nu faana tura irra deebisna silkiin isii hin kaastu waan ta'eef naannoo baalamni keenya ga'ee jira. irra deebisna guyyaan har'a malee nafne waan ta'eef irra deebisna guyyaan har'a malee nafne waan ta'eef Har'a muddee 18 akka biyya kana bira 1973 Faatuma Roobal dhalate. Dubartii Afrikaa jalqabaa fiigicha maaraatoonii Olompikii dubartootaa Olompikii kannaa Atilaantaa bara 1996 meedaaliyaa warqii injifachuu fi maaraatoonii Booston 3 irratti walitti aansuun injifachuudhaan beekamti. Har'a muddee 18 yoo ta'u biyya kana bira 1973 Faatuma Roobal dhalate. Dubartii Afrikaa jalqabaa fiigicha maaraatoonii Olompikii dubartootaa Olompikii kannaa Atilaantaa bara 1996 meedaaliyaa warqii injifachuu fi maaraatoonii Booston 3 irratti walitti aansuun injifachuudhaan beekamti. Har'a muddee 18 yoo walitti dandeenya. Silkiin kaaftu garuu baalamni keenya kan inni akkaan nama gartee deemee sheeka gaafadhuus walitti bilbilee ture xiqqi shoree tana kaameraa dura osoo kaameraan hin jirre dura bilbilee waliin dubbannee ture mee kanaaf ammallee deebisnee irra bilbila hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaa isin hin jennasi. ammallee irra deebisna waan ta'eef maaliif guyyaan kun hin hafne waan ta'eef guyyaan hin hafne naafisi gidduu jechuun guyyaa dhumaatti akkana dhumaatti. Har'a muddee 18 yoo ta'u guyyaa kana bira 1973 Faatuma Roobal dhalate. Dubartii Afrikaa jalqabaa fiigicha maaraatoonii Olompikii dubartootaa Olompikii kannaa Atilaantaa bara 1996 meedaaliyaa warqii injifachuu fi maaraatoonii Booston 3 irratti walitti aansuun injifachuudhaan beekamti. Hello. Endai. Ni silkiin gaaftu. Ina garree silkii. Okay, osoo jechoota kan hin jenne duratti wantoonni fakkeenyaaf narraa barbaaddu wanni na gaafatan jira. Osoo jechoota kan hin jenne duratti wanni narraa barbaaddu jira. Wantoota barbaaddu? Fakkeenyaaf wanni narraa barbaaddu akka wannummaa natti fakkeenyaaf hanga waliin turre keessatti waa'ee tu keessa yoo natti mufattee jiraatte gara kiyyaan dhiifama si gaafadha. Okay. Wanni kunillee gara kiyyaan koo yoo fadhuuf taate ani irratti hin beeku garuu dhiifama si jecha dabru hin beeku. Okay. Deemtee karaa hojii ta'eetii dalagachuu anis deemee kaayyoo ta'eetti fuudhee dalagadha. Basni jiraame namni yaadni isaanii dargate. Sirriidha. Akkana warri jedhanii waliin taa'an shanshanataan faayidaa hin qabdu jechuudha. Tolchi bareeda. Kunillee bareedaadha. Okay. Wanni jettu fakkeenyaaf mee wanni jettu wanni ati gartee yaadni ati qabdu tokko yoo jiraate. Ol deemaa? Maali? Yaadni ati qabdu tokko yoo jiraate. Yaadni ati qabdu yookiin arraba guyyaa dhumaa ta'uu danda'a. Naaf itti wal biraa illee wal dubbi. Akkaan jee bari?
Arra naafeti wal arguun himtin arra guyyaa dhumaa ta'uu mala. Arra guyyaa dhumaa ta'uu mala. Kanaafu yoo gartee wanni na biraa jiru wanni fakkeenyaaf wanni barbaadan akka lattumaan. Maal jechuun barbaadde waan akka? Abbaan sakkachuun barbaadne jecha kiyya jechoota sana sin jenne duratti wanni isheen hojii tokko hin jiru. Wanti si barbaachisu? Jechoota ana sin jechuun jiru kanarratti wanti isheen hojii tokko hin jiru jechuudha. Waan nuti noo akka? Isheen hojii. Isheen hojii? Wallahi takka na isheen hojii. Okay, bultii ta'e sana diiguurratti isheen hojii jechuudha. Isheen hojii jechuudha. Gaafa duratti irra deeman isheen wayi namma. Sidiisi ootin cabsinu dhamaa. Okay. Saniifuu isheen hojii bultii sana diiguurratti. Akkam isheen hojii? Numaan isheen hojii. Isheen malee amma maaltu na isheen hojii? Isheen hojii jechuudha. Namni gubbaan isaanii qofa qofaadha maaltu na isheen hojii? Gaanni isaanii adda gubbaan isaanii adda wanti hundi adda maaltu na isheen hojii? Ayyee. Tamam. Magbul ayyee. Okay, ani khala jechoota hanga kana suma gaafadhee akkuma gartee nama waliin jiraatee tokkotti anu dhiisi ambii takkaa ufisee mana tokko keessa waliin jiraate ambii nagaa tokko waliin qoonqoo waan biraa dhiisi jaartummaa dhiisi qoonqoo namni addunyaatee dhuge waan gaafa adda bahu jechoota tokko walii qaba kanuma si gaafadhee akka hin qabu itti fufee waan jiru. Itti fufee waan jettu. Hello. Amma kan jettee sama. Bare itti fufiin jecha sila geeffatu jira. Itti fufi haa yaada fiti fakkeenyaaf waan isin jedha isin jettu. Kanuma gartee. Wayree fun turmaan isin jedha akkana yoo jettanii dhumataa jedhe bar. Akka dhumaatu beekaa itti jirtu. Okay, yetamam jechuun isin jettu. Wanni takka wanni si galuu qabu ammas. Ansi dirqisiisaa kan jirre qofaan baruu barbaade ammas. Akkamitti? Eewa ansi dirqisiisaa hin jiru cuuqii. Fedhannaa keetiin xumuruu jirti. Kanaafuu suma dhaggeeffachaa jira. Itti fufi. Maariif yan kulliif godhe qofa jette jecha tokko qofa kanuma qofa jedhan. Maariif yan kulliif godhe. Anilleen sirraa taqabbadaddeetiin jira. Galatoomii mucaa kiyya samaanaa na jabeessi. Ati can kasii bira jirutti ilmooteeti. Ilmootii qofa sun taane waliin dhallee naa olillee bakka nan hin jirretti haadhuma bakka ilmootti amananii waan si bira jirtuun ani si yaadu guyyaan gartee ammoo akkan si biraa fuudhu naa hayyamtee atichirraa hayyamtee dhufeetiin fudhadhu. Saniifuu ilmoo viitaamina feetii waan isin viitaamina goggoduuf erge. Okay, mucaa kiyya ni fudhadha akkas taanaan anuma hayyame kan fudhadhu. Karaa rakkoon qabu kan fudhadhu. Kalaas saniifuu isa walii dubbanna waa'ee mucaati dhufee akka ta'uu fi kanaaf naas ni fudhadha. Kanaas hin jechuu barbaada. Galatoomii. Suuqa biraan deemin gaasoo ilmoon kan isaan baane ilma dhukkubu jira. Okay, rakkoon qabu ilmoo tiyyaa karaa hin fageessu. Okay, siif hin dubbisa. Yaani kana malee yeroo takka lama si wanni godha akka barbaachisutti karaa barbaachisuun mucaa yookaan sirraa hin fudhadha jechuudha. Bakkaan gartee siif hin dabala bakkaan sirraa fudhadhu siif hin hima. Inshaallah rabbi alaafisu. Bakkaan dhufu ayyee rakkoon qabu mucaa ilmoo tiyyaa jecha dachii miti samii hin seena waan ta'eef. Okay, saniifuu akka ragatti illee waan kana akka ragatti illee fakkeenyaaf nama waan namni na bira hin jirreef akka ragatti viidiyoo illee waraabadhee jira. Galatoomi siin jedha. Viidiyoo illee waraabaa jira. Rakkoon qabu viidiyoo miti yaani miidiyaa irratti yoo baadhisan rakkoon qabu yaallee isheenessu waan biraa takka. Okay, isuma kana qofa waan biraa osoo hin taane ani wanni viidiyoo illee wanni waraabeef siyaaf minya keetiif osoo hin taane
فيديو أكا سينة اللي وانتا أولي كون سر ورابد يعني فيديو ولا تسميه راتين ميتا ميتا فيديو ورا كل ما ينبر أيوة لأنه نافي أتي فكين يقول لك سينة تعال ما تريس وما تس فيديو ورا كل ما ينبر لا إمبر باجوس نيمبر كان أفرا كون كابو أيه تمام والفادو يو غير خيان آرمت كباتة يفهم أنا في تربودا أوبلياني واني تكنو جدون جرتو أتي سيجارة بربادي جمو دندي كان أفو أتس بكا خراب بربادي جمو دنديس أم في كباتي سان دراني تتأتيني تي كلاسر بديسون قبضن سنجر فيديو مو لا كدي سولني كم مالف نافيت كاتي الدمبانة الدنيا نسدورو نافيت يار سجارتي كتاني نبيتي وان تيف لجفر الدنيا نافيت نم الدنيا نافيت كجار سجارتي تاني نبيتي وان تيف أوكي سامبر كمان دعوة قبل نيرما لأنه لا دبي بجلو سنتاني نافيسي جدوه چون كلبتمان أكا الدنيا بيت خبجات جنائي بس كلاسر وان تكسين تبني خبجات كيف سيجي جرا أجاي في أورباسني إسكدلت لا كون أجامتي وانا كنا ولا يوتيوب سيقول ديزاين كمل يعني يوتيوب نين لقى تسجيلين في درب سرا نراجع كأنا هم بيتو يوتيوب إس دراني سيال تشيز دلقات من ترى أنا ما دلقات جرونا دفته أنا ما دلقات جرونا براديم تمالي قرتي يوقع أنا ده هجوت تنجر دفته نيجال جنتي خرنا دابسته نبراديم تي وان كنا كرتين دابني وان تيف كنافو قالت ومشي نجيب بربادا يادن سرافو ده أنيس واني قرتي سلا كرجت فرد قالت تومي الفادو ما نجت أيوة أيوة سلا ورابتشو قبضان اللي ورابده جروان تيف كنا ركون كبيسو مكان أسير كوان تيف سجلين كنكني جرا سجلين كنكني كاميرا كده ورابا جروان تيف قالت تومي سنجيب بربادا وانت برات دبل تجرا سكن جرا خلاص أوكي سنيفو أيه نجان توري قالتو موتي وانا رتي ايغون كمنف استكايو فيتا فوتوفروديو ينسينمو وان المو فيتامين فيتامين ارك أبشر مين أرجع واتك الموت يديس الموت يجين دلالة لا إله إلا الموت جناي تجارتك بدو شو برباد وانت أي أوكي لا دركا ما قدين دي سوانت نجت كنافو دعوتو تهردفو كينيا ونو أنيس دقيقة ما تنرى هرّن تيجين جرا هرّن جتكون فكينيا dura jaartii qabaa jeetiin dubartoota nama sin dubbisu wallahi bobillahi watallahi an takkaa jaartii biyya eega fuudhe takkaa dubartii biraati waliin oflee hin taphanne yeroon xabana gaa halaala irraa salaama garuu irraa alhamdulillahi garuu sharafa kiyyaan hagan takka eeguun kiyya isii harkisii darbee bultii osoon bultii qabuu دو شمرة تبرات يوجن خنين المش عمري دي ترتي خنين الله كتين الحمد لله وفين جتة كنافو نافي اسمي جدو وني تكوماتون جرو أسبوع دني سرّن إسيني سرّن وروني نافي سين أكوال جارون بيتن نموني نافي سين أكوال ولي نقبة قبضن الربودا نافي اسمي ولي نجرو كنسيني بربادو يرو مو سرتي نموني تكو جتوتا gara-gara hannachuu danda'a namni ati bultum ati dogongore jettan ani dogongora tokko kan hin qabne sagartanii jirtan waa kana ana jaalateedha kun immoo jechuudha ijoollee hundi kana dura raawwatamaa ture waan lafa jalaan deemaa ture iccitii gurguddoodha wantoota san hunda dubbachuun barbaadu miidiyaa kanarratti waan ta'eef waa hunda naasawanii naaf isin garuu akka adda baane qofa miidiyaa irratti isin ibsuu guyyaa fi garuu immoo hoggaa fuutanis miidiyaa irratti fuutanii hoggaa hiitanis miidiyaa irratti hiitanis akkanaan hin jenne garuu anammaan tana ofiin isiin na hiikee malee kanaaf kuni namoota baay'ee biratti ni mul'ata waliif fayyadamanii waliif fayyadama yoo dadhabne ammas addaan bahuu kana namoonni gartanii nama tokko gizeetti heerumtan nama san booda addaan bahuudhaaf teessu kan kaayyoo murteeffate kaayyoo sammuu keessa kaayyoo biraa qabdu deemtee kaayyoo taane kaayyoo namaa seentee jireenya namaan balleessanii sin jechuu barbaada obboleettii xiyyaata biraata sin daawwachaa jirtu atis obboleessa kiyya namoonni booda akka kiyya kana wal godhu teessan namoonni booda akka ilmoo walirraa dhaltanii osoo wanni hin taane booda ilmoo teessan sayyataa meesuu barbaadan obboleessa kiyya rabbii guddaa sodaadhu siin jedha ani immoo asirratti dogongora tokko kan hin qabne ilmi namaa ni dogongora dogongora hin qabne illee jechuu kiyyaaf dhiifama naan of oolchaa siin jecha ilmi namaa kan dogongora hin jiru garuu ani bultii kiyya kanaaf sababa ta'ee takka biyyaa takka roorroo akka malee irratti of hin beeku kanaaf eenyuut isiidhaaf akka isiin gochoota kana raawwattuuf sababa ta'eef kan jiru immoo rabbii guddaa beeka rabbii isiitiif isiin beeka waan ta'eef anis hojii kiyya irra bobba'ee carraaqadhee of jijjiiree of bira kutee maatii kiyya jijjiiree maatii kiyya bira kutee akka namoota biraa hawaasa Oromootiif illee wantoota garaagaraa godhuu danda'uuf nafaana turaa galatoomaa
isin na jajjabeessa ofiis jajjabeessuun qaba nama ofii jabaate zaman ammaan tana nama ofii jabaateetu abbaa namni jabeessaa jedhan na yoo na ofii jabaate isin na jabeessa waan ta'eef kanaaf galatooma isin jechuu barbaada waan hanga dhuma sagantaa kiyyatte obsaa fi sabriidhaan boohaa rakkachaa yaaddawaa nafaana turtaniif galatoomaadha naaf yaasmiin irraa fitannee jira maaliif namoonni baay'een asirratti hin gaddidu naan jechuun teessanii dhugaa rabbi hedduu takkaan gaddaa haadha warraa kiyyaati ani niin jaaladha niin kabajaati garuu immoo wanni abbaan filate rajijjiin dalluudha jedha erga isiin filannoo san isiisan ta'e ani filannoon kiyya hoo maal kan ta'u maal ta'a kan jedhu kun yaada mataa kiyyaati kanarra dhaabbadheetiin hayyamee fi isin jechuu barbaada namoonni gara garaa fakkeenyaaf isinis viidiyoo kanarratti reefun tana gizaa isaa turteetti isin naan jette YouTube irratti anis yoo danda'ame gadhiisa yoo danda'ames gadhiisuun baadhu garuu immoo viidiyoon kun nuuf fagaadha waan ta'eef naaf isi gidduu jiru hammeenyi kana caalu hin jiru hammeenyi guddaanu kana hammeenyi kun isi waa'ee YouTube maal jettee waa'ee hammeenyi isa kana caalu hin jiru naaf isi ganaa deebitanii waliin arguu hin dandeessu jechuudha ani erga isiin onnerraa naan jette anis onnerraa isii gibbeetiin jira onnerraa akka obbolummaatiis bakka obbolummaa yoo naaf fakkeenyaaf ilmoo keessatti dubbisne ilmooti jetakkaa jirtu na bira geenya naaf isiin walii hin beeynu jechuudha. Kana isin jechuu barbaada yoo nan balleessee jiraadde na offolchaa irra deebi'ee waa hedduu godhaaf ture waa hedduu keessa dabraa ture takkaa anjaartii biyya san takkaa gaafa isiin mana arabaa biyya turre keessatti mana arabaatiin dalagadheettu naaf isiin walollee guyyaa lama fa'aa walitti ooda ture guyyaa lamaan ooda waqa saman billaayan guyyaa jaartiin tiya gabbaateetiin arraan tan nin dalagette guyyaa lama sadiin ooda maaliif feetanii akka isiin ilmooti keessan dhiiftee mana arabaatiin seenattee ilmooti keessan miidhamtu waan hin feeneef akka dubartii tana jaartattii hogga fuudhe jaarsaatu eeggatee jaarsaatu wanni godhata mana arabaa san dalaydu hin barbaadiniif jaartii nabiiltu ala dalage bakka arabaa dalaga akka jan hin barbaanneef wallaahi wabbillaahi watallaa isin arraga beekaa deemtee bakka gari hojiin dalagadheettee na jalaa baddi guyyaa isin alaa hojiin dalagatee deebite gusin deebisate takkaa guyyaa tokko mana arabaa naqee naa hojjetteen beeku eegana dhufte kan haga dura gartee hidhamnee yaa ilmoo horannee gadi taa'in sanitti akkamittiin hojjenne nan hojjenne maarreedha jettee intala takkaa jira qaallitti takka tajaajilatu arabaati achi turte ji'a lama eegam osoo fuudhee ji'a lama kana sadii san boodarra qat godheetiin irraa murachuu hojiisan. Akka leencattiin hojjedhee akka leenca baadhee akka leencatti hojjedhee arraan tana siin ga'ee biyya namarraa fuudhee biyya kana galchee garuu ammoo arra isin asin nagante jechuudha. Mee namoonni waan akka kiyyaa quunnamtee mudattee waan godhu wallaalee komitti na barreessite yaa dhiifama galatooma waan turtaniif miira keessa galee jira. Miira keessa galuuf deema. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama naa godhaa. Maatiin isiitis yoo nattaartanii jiraattan asumaan dhiifama isin geechuu barbaada. Maatii isiitii fi obboleeyyan isiitis hundi isa keessanuu offolchaa nuti obbolummaa rabbii hojii qabna. Oromummaa hojii qabna. Islaamummaa waliin qabna. Yoo naaf isin jaarsummaa daramnes isaan kun namni kun nuti rahima. Arras borus ilmoo yoo jittuu qabna. Kanaaf kabajaa keessan xiqqeessuun hin barbaachisu. Kabajaan keessan kabajaa guddaadha. Isin jechuu barbaada fuula hawaasa duratti isin jedhe. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu tura. Bye bye.